Kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Akkuma kanaan dura amaleeffanne yeroo odeeffannoo isinii qoonnu irratti argamna. Oduuwwan irraa qindeeffannee of harkaa qabnu keessaa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti namooti waraana mootummaan ajjeefamuun itti fufuu, mariin marsaa sadaffaa dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate Kaayirootti guyyoota lamaan darban gaggeeffamaa turuu, Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa dheengadda badhaasaa meedaaliyaa biyyaalessa saayinsii Ameerikaa fudhachuu kan jedhu isaan ijoodha. Oduu kana waliin kan isin faana turu Anaagaa Jimaatii hanga dhumaatti nu faana turaa isiniin jechaa kallattumaan gara sanattiin isin dabarsa. Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti namooti waraana mootummaan ajjeefamuun itti fufe sababa waraana Oromiyaa keessaan waggoota 5 oliif qotachuuf hojjetachuu kan dadhabe hawaasni Oromoo maqaa deeggartoota WBO jedhuun lubbuun darbuun ammallee cimee itti fufee jira. Gabaasa argameen caasaaleen mootummaa Itoophiyaa namoota barnootaan biyya ijaaruu danda'an balfuun gandoota baadiyyaa keessatti ilma Oromoo barate adamsanii ajjeesuu ammeessanii jiru jedhan. Ilma bara yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii argachuun ulfaate kanatti namoota kolleejjiiwwan dhuunfaaf mootummaa irraa eebbifamanii maatii bira ta'an adamsanii ajjeesuun baramaa ta'eera. Haalli Oromiyaa keessatti lammii barate jibbuu madda yaaddoo hawaasaa isaa olaanaa ta'uu gabaasaaleen argannu ni mirkaneessu. Haaluma kanaan onkoloolessa 23 bara 2023 jiraataa godina Lixaa Harargee aanaa Odaa Bultuum Araddaa Burqaa Odaa kan ta'e dargaggeessi maqaan isaa Caalaa jedhamu milishaa mootummaa kan maqaan isaa Zabbanaa Rattaa jedhamuun ajjeefame akka bishaan guddaa naannoo Baddeessaa jirutti gatame namoonni ijaan arganimaniiru. Gochoonni jibbisiisoon karaa kaadiroota mootummaa Itoophiyaa sagantaa guyyaa ta'ee nurratti dalagamaa jira kan jedhan hawaasni yaaddoo jireenyaa nutti ta'ee jira namni nuuf birmatu eenyuttis akka himannu wallaallee jirras jechuun himataniiru. Odeeffannoo wal simuun loltoonni mootummaa Shaggar aanaa Fantaallee keessatti nama nagaa tokko ajjeesuunis barameera. Bifa kanaanis jiraataa ba'aa Shaggar kan ta'e nama maqaan isaa Roobaa Galmaa jedhamu onkoloolessa 22 bara 2023 aanaa Fantaallee ganda Gaara Diimaa jedhamutti osoo inni gaala tikfatuu ajjeesuu isaanii eerameera. Dabalataan ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu cimee itti fufuun lixa Shaggar aanaa Cobii keessattis qonnaan bulaan tokko hidhattoota mootummaa Itoophiyaan ajjeefamuun himameera. Gabaasichi kan ibseen lixa Shaggar aanaa Cobii keessatti torbanoota kana qofa keessa manneen namoota 22 olii gubachuu fi lubbuun namoota darbaa kan jiru ta'uu odeessi jiraattota irraa argame ni mul'isa. Hidhattoonni kunneenis namoota nagaa gochaa isaanii malee maqaa waraanaa bilisummaa Oromoo deeggartuu fi nyaachistuun gochoota suukanneessaa ta'an namoota nagaa irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduunis qabeenya isaanii dabalatee lubbuun isaanii saanicha keessatti guyyaa guyyaan akka baala arcaa oola. Haaluma kanaan gadda jechuun onkoloolessa 23 bara 2023 ganda qorichaa kootichaa keessatti qonnaan bulaa maqaan isaa Tarrafaa Dandeessaa jedhamu ija maatii isaa duratti rasaasaan ajjeefamuu himameera. Aanicha keessatti gubaatii manneenii dabalatee ajjechaan guyyaa guyyaan kan itti fufee jiru ta'uu jiraattonni himuun namoonni hedduunis jiruu baqaaf saaxilamanii bosonatti galanii rakkachaa akka jiran eerameera. Gabaasa itti aanee qabnuun marii marsaa sadaffaa dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate Kaayirootti guyyoota lamaan darban gaggeeffamaa ture xumuramuun dhaga'ame. Mariin marsaa sadaffaa biyyoota 3 dhimma hidha haaromsaa irratti Kaayirootti gaggeessaa turan xumuramuu ibsame. Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa fi dursaa garee Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Silashii Baqqalaa mariin taasifame fooyya'insi muraasa kan irratti mul'ate ta'uu ibsaniiru. Adeemsi marii dhimma hidha laga Mormor biyyoota Itoophiyaa, Suudaanii fi Masirii gidduutti taasifamu kun kan itti fufuu ta'uu fi mariin marsaa afuraffaa baatii muddee dhufu Finfinneetti akka gaggeeffamu Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Mariin gamsadee onkoloolessa 23-24 Misirii Kaayirootti gaggeeffame baatilee lamaan darban keessa qofa yeroo sadaffaaf kan gaggeeffame yoo ta'u xiyyeeffannoo ijoo marii kanaa akkaataa guutinsa bishaanii hidhichaa irratti dambiiwwanii fi qajeelfamoota jiran irratti ta'uu ministeerichi ibsa isaatiin akeekeera. Mariiwwan dhimma hidha haaromsaa irratti gaggeeffamaa turan waggaa 2 fi baatilee 5f erga addaan citee booda hagayya darbe marii Kaayirootti gaggeeffameen eegalamuun ni yaadatama. Marii marsaa sadaffaa dhimma hidha laga Abbayyaa kanarratti gama Masirii fi Suudaaniin hanga oduun kun dhugaa'etti wanti jedhameen jiru.
Odeeffannoo biraatiin Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa dheengadda badhaasa meedaaliyaa biyyaalessaa saayinsii Ameerikaa fudhatanii. Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa sagantaa badhaasa biyyaalessaa Ameerikaa dheengadda masaraa mootummaa Ameerikaatti gaggeeffameen badhaasa meedaaliyaa saayinsii Pirezidaantii Joo Baayiden harkaa fudhataniiru. Haaluma kanaanis Piroofeesar Gabbisaan qorattoota Ameerikaa Pirezidaantii Joo Baayiden irraa badhaasa fudhatan 21 keessaa tokko ta'aniiru. Piroofeesar Gabbisaan hojii qorannoo isaaniin sanyii midhaanii haala qilleensaa gogaa fi ilbiisota damdamachuu danda'u argachuu isaaniin badhaasa kana akka argatan isaan dandeessisuu ibsame. Piroofeesar Gabbisaan qorannoo yeroo dheeraaf gaggeessaa turaniin gama sanyii midhaan nyaataa fooyyessuu irratti gumaacha guddaa addunyaaf oolaniin sagantaa nyaataa addunyaa irraas badhaasa argachuun isaanii ni beekama. Piroofeesar Gabbisaa dhaloonni isaanii Oromiyaa yoo ta'u badhaasa Ameerikaatti kabajaa olaanaa qabu kana argachuun alattis kana dura badhaasota gurguddaa biroo argataniiru. Gorsaan duraanii Pirezidaanti Baaraak Obaamaa badhaasa argataniif yuunivarsiitiin isaanii yuunivarsiitii Paarduu ergaa baga gammaddanii dabarseera. Pirezidaantii yuunivarsiitichaa Muungichi Aangayi Piroofeesar Gabbisaatiin moodela cichoominaa jechuun ibse. Imbaasiin Itiyoophiyaa Ameerikaa jirus ergaa baga gammaddanii dabarseeraa fi Pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden qorattoonni kunneen ija keenyaatii mal eegalee haga hawaa guutuutti hubannoo keenya bal'isaniiru jechuun jajuun galateeffatani. Waajjirri isaanii badhaasni kun gumaacha dorgomaa hin qabne beekumsa saayinsii fi fooyya'insa dinagdee naannoo fi hawaasummaa biyya keenyaaf taasisaniif kenname jedhe. Badhaasni meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa kuni badhaasa olaanaa Ameerikaa keessatti gumaacha guddaa saayinsii keessatti nama taasiseef kennamu ta'uunis himameera. Gumaacha olaanaa saayinsii qorannoo sanyii biqilootaaf taasisan Piroofeesar Gabbisaaf kennamuu sagantaa Waayit Haawusitti taasifamerraa ibsameera. Bishingaa hongee fi waagii damdamatu qoratanii argachuun uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf wabii midhaan nyaataa ta'uu Piroofeesar Gabbisaas ibsameera. Saayinsiin akka babal'atu imaammatii fi jaarmiyaaleen cimuun guddina dinagdeef ijoo ta'uu dalaguun isaaniis ibsame. Kunis jiruu fi qabeenya qonnaan bultootaaf fooyyessuu sagantaa badhaasaa irratti himameera. Badhaasni kuni bara 1959 Koongireensii USA'n kan hundaa'ee fi Faawundeeshinii Saayinsii Biyyoolessaa Ameerikaan hoogganamudha. Badhaasichi namoota beekamtiin addaa maluu fi gumaachi isaanii gama saayinsii garaagaraan olaanaa ta'eef pirezidaantii biyyattiin kan kennamudha. Bu'aan dhamaatii qorattoota kanaa Ameerikaan damee saayinsiin olaantummaa akka cimsituu fi kaaniif fakkeenya akka ta'an akka gargaaru Waayit Haawus ibseera. Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa giddugala Oromiyaa qe'ee baadiyyaa Olonkomii jedhamutti dhalatanii guddatan. Bakki kun Finfinnee irraa gara lixaatti kiiloomeetira 100 fagaattee argamti. Oduu itti aanee qabnuun naannoo Beenishaangul Gumuzitti humni elektirikaa guutummaa guutuutti addaan cituun ibsame. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti tajaajilli humni elektirikaa guutummaa guutuutti addaan cituu humni elektirikaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Sababa addaan cituu humna elektirikaa kanaaf sarara adda dabarsituu humna olaanaa abbaa kiiloo vooltii 132 godina Wallagga Lixaa Mandii irraa gara Asoosaatti diriirfame irratti hanni raawwatamuun akka ta'e dhaabbatichi ibseera. Hanni kun kan raawwatame kibxata darbe naannoo magaalaa Asoosaa irraa kiiloomeetira 30 fagaatee kan argamu qe'ee 48 yookaan bosona Leencaa jedhamuun beekamutti akka ta'e kan ibse dhaabbatni humna ibsaa elektirikaa sarara kana suphuuf guyyaa 3 akka fudhatu hime. Akkasumas sababii hanni ibsi sibiilaa qaama utubaawwanii irratti raawwateef utubaawwan 2 kufuu isaaniis dabaluun himeera. Kanaan walqabates naannoon Beenishaangul Gumuzii fi aanaaleen godina Asoosaa guutummaatti ibsaan irraa adda cituun himame. Dhaabbatichi yeroodhaaf bakka utubaawwan sibiilaa kufanii kan mukaatiin bakka buusuudhaaf yaalii taasisaa jiraachuu ibse. Haa ta'u malee suphaan kun xumuramee naannichaaf ibsaa deebisuuf guyyoota 3 fudhachuu akka danda'us humni ibsaa Itiyoophiyaa himeera. Oduudhumaatiin Chaayinaan ministeera ittisaa Lii Shaangifuu erga ji'a 2 dhabamee booda aangoo irraa kaasuu CNN tibbana gabaase. Ministeerri ittisaa Chaayinaa Lii Shaangifuu qibxata kaleessa dheengaddaa erga ija uummataa jalaa badee ji'a 2 booda hojii irraa ari'amaniiru. Ministeera olaanaa dhiyeenya kana ibsa tokko malee hojii dhaabee isa lammaffaas ta'an. Liin miseensa Komishinii Waraanaa Giddugaleessaa qaama humna guddaa qabu kan hoogganan Chaayinaa Xi Jinping durfamu humna waraanaas ajaju.
akkasumas miseensota mana maree naannoo Chaayinaa 5 keessaa tokko ta'uun kaabinee keessatti iddoo olaanaa sadarkaa miseensaa ministeera idilee qabu keessaas ari'atamuu miidiyaan mootummaa Chaayinaa CCTV'n gabaaseera. Murtee kana koree dhaabbataa mana maree seera baastuu chaappaa biyyattii Koongireensii uummata biyyaalessaatiin raggaasifamuu isaa CCTV'n gabaase yoo ta'u, koreen kun namaallee bakka bu'e tokkollee hin kaasne. Ji'a bitootessaa keessa ministeera ittisaa ta'uun kan muudaman Liin dhuma baatii hagayyaa irraa eegalee uummata duratti kan hin mul'anne yoo ta'u, kunis hiree isaan eeggatu irratti tilmaama cimaa kaasuun isaa ni yaadatama. Dhabamuun jeneraalichaa baatii adoolessaa keessa ministeerri dhimma alaa duraanii Qiin Gaang haala ajaa'ibaa ta'een aangoo irraa kaafamuu fi ibsi itti kennamuu dhabuu dabalatee raafama hojjettoota sadarkaa olaanoo biyyattii jeeqee hordofeeti. Qiin kibxata darbee miseensa mana maree kutaa biyyattii irraa kaafamuu isaanii CCTV'n gabaaseera. Ministeerotni olaanoo 2 saffisaan wal duraa duubaan dhabamuu fi hojiirraa ari'amuun isaanii bulchiinsa ishii irratti gaaffii kan kaase yoo ta'u, gochi kunis aangoo walitti qabuu fi naamusa dhaabaa cimaa kabachiisuun sirna siyaasaa Chaayinaa daran ifa akka hin taane taasiseera. Ishiin nageenya biyyoolessaa cimsuuf duula taasifamus cimsuun balaa fi saaxilamummaa paartii kooministii biyya bulchaa jiru irratti mul'atu kamiyyuu dhabamsiisuuf jecha tarkaanfii kana fudhachaa jiraachuu ibsuun gochaa kanas kan raawwachaa jiran yeroo waldhabdeen biyyoota dhiyaa waliin dabalaa dhufe keessatti. Liin aangoo irraa kaafamuun isaa mariin waraanaa sadarkaa olaanaa Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti akka deebi'ee jalqabuuf daandii guddaa cufuun dubbatamaa jira. Liin bara 2018 Chaayinaan meeshaa waraanaa Raashiyaa bitachuu isheetiin Ameerikaan qoqqobbiin irraa kan kaa'ame yoo ta'u, Beejingii qoqqobbiin kun yoo haqame malee barreessaan ittisa Ameerikaa Lii waliin walgahii akka hin arganne irra deddeebitee yaada dhiyeessuu gabaasa bal'aa CNN dheengaddaa qabatee ba'eerraa ni hubatama. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo nuti har'aaf qabanne kana fakkaataa. Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhaamsa keenya. Jannata lafarraa lakkaa'ameen dhumu uumamni kiyaayyoo biyya too Oromiyaa.